Faaruu jalqaba barreessitee yaadatta? Faaruu jalqaba barreesse yaadadha malee amma harkaan hin qabu. Maanseet angaasan karraansa goottaa kennaa qannaa numaan sodaannaa leetoo nu qopheesseera goottaan kenna. Qophaa leetoo teennaa nu beeksisaan beenna beeksisa nu himeera goottaan kenna jette faaruun sun. Maarraa dhufe dandeettii afaanii kun? Dandeettii afaanii yoo jennu afaanii ani hin danne isa. Afaan kireetiin goone ani afaan duri jiru badiidhoo. Afaan duri jiru ka abbootii, ka akaakota, ka abuubota badii dhoogge malee afaan bocee qota baasee lafa kee. Nama naa tuffate ergantuu gubbaa naa ergee waaqi rakkina san jalaa na baasee jennaani jilbiinfadhee laamee faaru jettu faarsa. Guyyaa rakkoo tiyyaa si'an guyyaan sun ana guyyaa dukkanaa. Guyyaa bada guyyaa wadaroo halchan ifleenxisiisaa. Murteeffadhellee maa ana callaa uumateera waaqi guute abbaa ijoollee hedduu qaba. Yoo faarsaa ta'e yoo an du'e qaba meeqa ergantuun faarsitii muti waaqaaf. Gaafa nuti faaruu lakkina waaqi hiyyoommata. Ergantuun maa hojii gatiitii tana. Murteeffadhee anaa jiru na dhaqqa. Jilbiinfadhee tilaame gaafa rakkoo tiyyaa siyaame. Dheedha irraa fagaadhe hogaa biyyaa addee namni hin jirretti qofii tiyyaa. Tuffattee hin sarre'an jaalalti jechuun. Wayyuu Holistic Media. Yooyaa akkam jirtan nageenyi keessan badhaadha kun Wayyuu Holistic Media ka isin daawwatu jirtanu ana immoo obboleettii teessan Qalambii Saaqeetiin akkuma isin kanaan dura eegaa turtanii Wayyuu Holistic Media qophii qabadhee dhufa isiniin jedhe qabatee dhufee jira. Qophiin keenya har'aa isin hoo eenyu naan jettani qophii jedhu keessummaa isin akka malee jaalattanu akka malee isin kabajjitanu ani nuti akka Wayyuu Holistic Mediaatti nama guddoo jaalannu qabannee isin dhunnee jirra. Namni kun waa'ee Yesuusii waa'ee seenaa jireenya isaa immoo waan diqqoo waa haasofnu jira hin waaqeffannaa nu faana tura. Viidiyoo kana namootaa fi sheerii akka gootan gamanumaan isin affeeraa deemna. Haga qophii kennaa dhumaatti akka nu faana turtanu ammallee irra deebi'ee isin affeera. Wayyuu Holistic Media. Faarfataa kenna baga nagayaan dhutte. Baga nagayaan nu eeddani. Wayyuu Holistic Media fi bulee horaa baatee nu waliin tajaajila kana tajaajilisaaf as dhuftee jirta. Waan dhufteef guddoo si galateeffannaa guddoo si kabajna. Horii bulisiin jedhu barbaanna. Alle guddoo isin galateeffadhaa galati guddaan silaa kama waaqaati. Waaqaan jalatti nuti akkuma jechi waaqaan ajajutti walii kennallee galateeffachuu mallee lafa tananna yaantanii haasa akkasii akan na waliin tolchitanuu fi fedhaaf eeyyama keessan marroo ta'ee fi waaqaan jala guddoo isin eebbisaa eebbifama galatoomaa isiniin jedha. Guddaa galatoomaa. Wayyuu Holistic Media guddinaaf jijjiirama hunda galeessaaf Wayyuu Holistic Media daawwadha. Afaan kerraa waa'ee Yesuusii dhaga'uu feena. Yeroo hedduu waggaa hedduu dhageenyee jirra. Ammallee irra deebinee quunneen jirru walii akka faarfannu barbaanna. Mee Yesuus siif maani? Mee afaan keetii Yesuus mee nu ibsi? Yesuus tokkocha garuu ammoo inni tokkochi kun akka tokko namaaf hin diida'u. Akka namaa diida bifii naa diida innaa sitti hime Yesuus anaa waa hedduu waaqa tokkocha ta'eedo jiru. Waaqa yoo jedhe ittiin ceeru dhugaa kitaabattu akka inni waaqa lafa kee tarii immoo abbaa yoo jedhe ittiin ceeru hin guddisa. Haadha yoo jedhe ittiin ceeru addee haadha naa bu'a. Obboleessa yoo jedhe ittiin ceeru kana kitaabattuu dubbatamaan jennaa obboleessa keessa hangafa jedha kitaabi. Obboleessa keessa hangafa jedha. Barreessaa Ibraawiyaan jennaa keessa laallee jennu inni obboleeyyan tiyya jedhee nu yaamiisaaf nutti hin ceerre jedha inni. Yokkana obboleessa kiyya hangafa jennaa jedhe ittiin ceeru. Kanaafuu Yesuus gabaabumatti jaalataa kiyya waaqa kiyya abbaa haadha guddisoo jecha dhaba waa'ee isaa dubbatiisaa fi jecha dhaba. Kanaafuu Yesuus anaa fi waa akkanaa kana ennaa jedhe yeroo of hin geetti. Mee akkamiin Yesuus argattee eessa wal baratta Yesuusi? Yesuus wal barattan ennaa jennu namni tokko fakkeenya wal barata ennaa dhanu yoo waliin beenne fakkeenya maani ati wal barataa jiraanne alles hin beeku ati hin beektu yookiin nama ta'e dhufee jidduun seene nama kana wal baradhaa'edha. Yesuus immoo akkanaa miti.
ana isaan beekne malee gaafa isaan beekne sanu inni na beeka jechuudha. Kanaafuu akkamii wal barattan dubbii jettuu fi akkamii isa baratte gaafa isa ani hin beekinu na beeka. Duuba gula natti isa beeke inni duruu na beeka. Akkamitti walitti dhuttan akka itti dhutte dubbii jettuuf immoo gaafuma an dhaladhu warri kenna warra wangeelaati isaan kiristaana jidduu isaaniitti dhaladhe achumaa wangeela fudhadhe malee namni jechuun fakkeenya namni alaa wangeelaawiin tokko dhufee Yesuus Kiristoos goota isa dhugeeffa isa fudhadhu namni naan jedheen jiru maatiin marroo kiristaana ta'aniif achumaa mi'eeffadhe gula ka'e bifii tanaani isa dhagge inni duruu na dhaggeera. Akkaataan atiitti gara tajaajilaa dhufte hoo maal fakkaata? Amma maatii kiristaanaa keessa guddattanii garuu keessa guddatuu fi yeroo itti guyyaatti tuqamanuu jiranii guyyaatti tajaajila jalqabanuu jira. Mee guyyaan sun guyyaa akkamii ture? Tajaajila keetiif wanni ka'umsa sii ta'e maal ture? Tajaajila keetiif wanni ka'umsa ta'e dubbiin jettu gaaffii dansa'a. Tajaajila kiyyaa wanni ka'umsa naa ta'e yaamicha. Nami gaafa yaamicha qabaate tajaajila itti yaamame san tajaajila. Wanni tajaajila kiyyaa fi ka'umsa naa ta'e yaamicha. Haa ta'u malee tajaajila faaruu kanaa bara 88 jalqabee gaafa illee nama xiqqaa. An xiqqaa dhummoo waa'ee gaafa sanuu guddaa. Kuyyoo kana ta'uu akkamii jalqabe dubbii jettuu fi faaruun jalqabe. Irra caalaa yaamichi illee jiru yaamichi tokkoffaa sadarkaa lammaffaa tajaajila kiyyaaf ka'umsa naa ta'e jedhee waan fudhadhu faarfannoota naan dura faarfaman. Fakkeenyaaf nama akka naannoo keenya nama akka obboleessa keenya Alamayyoo Gabra Masqalii faaruu faarsaniiranii faaruun Amaariffaatti baay'ata innaa sanita akka Taamiraat Hayilee fa'aa Tasfaayee Gaabbisoo fa'aa faaruu tanan na tuqe. Faaruun tun na tuqxe. Bazawoonni beekuu mallee kitaaba wayyicha Qorontosii tokkoffaa 12 irii gadannaa dubbinne hafuuru tokko jedha matsaafi. Kenni immoo kenna adda addaatii jedha. Kenna kana barbaaddee itti hidhadhuati. Aan fakkeenyaaf marroota yaa fudhadhe faaruun barbaadanii akka kennan malee. Kanaafuu adayyooma faaruu biyyaa caqasaa isiin guutamu isiin tuqamu sanuu ada midhaan na keessa jira. Maa akkana jechuun yooma sanuu kenna qaba jechuudha. Yooma sanuu kenna qaba jechuun wanni kun na keessa dhaabbanteetti wanni kun biqilte eessa na geessite gara tajaajila faaruu kaan na geessite. Kanaafuu haga bara 1988 jalqabe itti qabu irraa qabu muuyi bareedii laafuu jabaadhu adduma tana jira. Sarara kanarra jira jechuu fedheeti. Namatti tola. Wayyuu Holistic Media guddinaaf jijjiirama hunda galeessaaf Wayyuu Holistic Media daawwadhaa. Mee yeroo faaruu barreessuu jalqabdu sanii faaruu jalqaba barreessitee yaadatta? Faaruu jalqaba barreessee hin yaadadha malee amma harkaan hin qabu. Maan seet angaasan karraan se'u. Wannooma ta'uma ijoollee beektaa waan sirbaa durii moorri keenya sirbuu se'a malee wanni kun faaruu wanni kun bu'aa qabdi. Wanni kun waaqarraa dhutte waan jedhan hin beeku. Kanaafuu iddoo akkasii beekee jiraadhee barreessee lafa keessa sida. Narraa badde garuu faaruun sun maan jetti seeta goottaa kennaa qannaa numaan sodaanna faaruu jettu jira. Goottaa kennaa qannaa numaan sodaanna leetoo nu qopheesseera goottaan kenna. Gaasaan barumsi teoloojii illee hin jiru. Wanni akkasii ati qo'attee waan sanirraa waan jettu jechuun nawleejii kitaaba qulqulluun hin qaddu. Garuu immoo ayyaanni waaqaa mataa isaa duruu mataa namaatii ol marroo ta'ee jiruu fi asi jiraadhee gaafa isaa waa olii anaa as jiru waa olii natti mul'ise jechuudha. Goottaa kennaa qannaa numaan sodaannaa leetoo nu qopheesseera goottaan kenna. Qophaa leetoo teennaa nu beeksisaan beenna beeksisa nu himeera goottaan kenna jetti faaruun sun. Amma isiisan irra deddeebii siin jedhe tanaa ala lakkoofsi tokko maan jedha lakkoofsi lammaffaan maan jedha. Lakkoofsi sadaffaan maan jedha waan beekuun qaba. Maaf karra marroon seenee lakkiseera. Amma guuree mata qabatii samarroon dandeenye baaddeetti amma siinsu. Waaqayyo na gaafatee dhiifama naa godhu. Hin beekne garbicha wallaala.
taachiin duuba hojjatte waan bacaawaa hojjettuu fi ammaan duuballee wanni hojjetamu wanni bacaawaan jiruuf ifama isinii godha jedhee yaada. Waaqi hin godha sun. Wayyuu Holistic Media. Waa'ee faaruu eegaa jalqabdanii isumaa wal qabsiinyee kitaaba waaqi ariifatu bulaaka jedhu kitaaba faarfannaa ati kaasetti kaachee haga bara CD barreessitee asirratti maxxansitee jirta. Dhufaadhu akka malee jaalannee namoota hedduu birallee dhaqqabee jira. Kitaaba faarfannaa kan adoo gara faaruu barreessisatti seeniin dura waa'ee faaruu waan barreessiteetu jira. Mee siif faaruu maali? Duraan dursaa yaada hangafaa isaanii yoo xiqqoo dugda gabbise. Faaruu amma asirra jirtu faaruu 100ti. Akkuma hangafa sii kaase faaruu ani haga ammaa faarfadhe faaruu 100 callaa moti. Faaruu hedduu. Faaruun sun maan ta'e jennaan hin babbadde maaf akkuma hangafa siin jedhe isaan badde faaruu takkatti qofaa moti faaruu 100 olii baddeetti. Wanni hangafallee waaqni lakkisinaan jedhee sodaadhe siitan. Garuu kitaaba waan jedhu garbichi beekaa yakkee fi garbichi beekaa yakkini wal qixxee adabamu waan jedhuufu sannaa dhiisuun dhabdee yaadadha. Faaruun siif maan dubbiyyattuu fi waan tokko barreesseera jechi faaruu jedhu. Faaruun jechi faaruu jedhu qofi amma fakkeenyaaf nuti akka laallaa faaruu sirba waan jedhu jira. Nuyenna baca akka laallaa seeta sirba jecha sirba jedhu sani lafaa kennina. Bakka ebalu sirba eega jette bakka waan lafaati akka waan beekta wanni waaqaa hin sirbanne akkasin laalla. Lammaffaa faaruu yoo jennu waaqaa kennina jecha faaruu jedhu san waaqaa kennina jecha sirba jedhu san immoo waan lafaati kennina. Kuni hin ta'u maaf ta'uu dhaba seeta. Jechi faaruu jedhu suni wanni faaruu taa waaqaa godhu jecha faaruu jedhu sa idon ta'ini waan jecha waan dhiyaataati. Waa achi keessa dhiyaataati. Waa achi keessa dhiyaataatti faaruu ka waaqaa godha. Yooki sirbillee ka waaqaa ta'uu danda'a. Yooki immoo faaruun talafaa ta'uu dandeetti. Fakkeenyaaf nama faarsuun dandeetta. Lafa faarsuun dandeetta. Biyya faarsuun dandeetta. Ifuu faarsuun dandeetta. Qabeenya faarsuu danda'anii. Haga hangafaati waan nama tuttuqa kuni faaru jedhu malee keessa isaa eega lafa faarsite wanni sun faaruu miti. Faaruu mal isiin tawaaqaati miti. Waan kanaafu amma gizee tokko daawwitii gaafa hiirri waaqaa taabota jechuun dandeenya. Gaafa hiirri waaqaa lafa booji'ame lafa Filisxeemiitii gara biyya daawwitiitti galu. Daawwitii wayaa lafa kee yookiin wayaa buuse inni utaallaan jaartii isaa Melkooli tuffatte jedha matsaaf. Isin tuffannaan maan jedhe seeta. Isin diqqoosa komannaani yoo waaqa kiyyaa sirbe maani yoo waaqa faarse maani hin jennu hubadhu dubbitan. Yoo sirbe maani ha sirbe caalaa ammallee sirbaa ha faarse caalaa faarsan jennu. Amma yoo kanaatu waaqallee fi sirbanii jechuudha. Kanaafu sirba jechi jedhu waan keessaatti isa lakki kun ka waaqaati. Lakki kun kala waaqaati moti jechi siisa malee jechi sirba jedhu sun sirba ta'eef ka waaqaati dhaba danda'a. Sirba waaqallee sirbuun danda'anii waaqallee faarsuu danda'an tokko. Kun immoo sirbaa fi faaruu akkamii addaan baafana dubbiin jettu ta lammaffaa sirbi diqqaattu tachuu wayii fedha. Diqqaattu harkaan tachuu mormaan tachuu miilaan tachuu nafa cufaan tachuu diqqaattu tachuu wayii barbaada sirbi. Faaruu immoo teettee faarsuu hin dandeenya. Akkana yennaa jennu immoo faaruun tachuu an barbaachiftu miti. Faaruun tachuu allee qabdi tachuu adaballe qabdi. Faaruun tachuu allee qabdi tachuu adaballe qabdi. Sirbi immoo harka guddaa tachuu waliin deema. Fakkeenya amma adduma teettee faarsuu hin dandeetta. Bu'aan faarsuu hin danda'an. Boottiin lennaa tokko faarsa. Fakkeenya amma nama tokko yoo inni du'e waan inni duri jiruu ifii irratti waan inni sii tolche galata inni sii tolcheeru yennaa
guurtee yookiin manchitee guurtee yoo bootte aboo namni sun beektaa nama sa'a kan gadhumaan jaalata faarsee boo'ee fedha tachooteen jirtu beekti. Kanaafu faaruu yennaa hedduu tachu'aa alaa fi tachu'aa illeen deemti. Sirbi immoo yoo baca'a tachu'aa waliin deema. Akkuma gafa dubbadhe jechi sirba jedhu waan keessaa isaa yoo hubatini sirba qofa ta'eef talafaan ta'u. Waaqallee sirbuu marroo danda'anu. Faaruun immoo yoo wanni keessa waan san keessa jiru waan achi keessa jiru murteessa malee faaruu jenne qofaa fi tawaaqaa ta'e hin dandeenye. Lafalli faarsuu hin dandeette, nama faarsuu dandeette, biyya faarsuu dandeette, waan karra faarsuu dandeette. Kanaafu waan kanatti addaan baasee irra caalaa waan kana babarreesseerallee namni kitaabi sun bacaalee biyya dhaqqabeellee hin jirullee haga dhaqqabetti immoo hojii hojjetadhee yaadadha kan ennaa gas dubbadhen geetti. Wayyuu Holistic Media guddinaaf jijjiirama hunda galeessaaf wayyuu Holistic Media daawwadhaa. Si'ii fi faaruun dandeettii moo kennaa waaqaati? Faaruun kenna. Faaruu danda'anii hin faarsan. Faaruu qofaayyuu miti wannummaa waaqarraa sii kennamuyyuu cufti sii kenna qofa. Akkana ennaa jennu immoo namni gahee hin qabu jechuudha. Namni qooda mataafii qaba. Amma fakkeenya fudhannee faaruun kennante kitaaba kana ka barreesse immoo waaqaa miti. Faaruu naa kenne malee suuqii dhaqee yaadannoo kana bitee iskiriptoo harka nakee ayyaanni waaqaan barreessine naafi. Inni naa kenne allemmoo gahee kiyya qaba. Faaruun kenna yoo taale. Haa ta'u immoo namni xiqqaattu kenna fiin qaba. Gahee fiin qaba. Malee immoo yoo wal taqanne faaruun kenna. Wayyuu Holistic Media. Yoo kitaaba kana barreessitu yaada asirratti an dubbise tokko keessaa namooti loqoda yookaan afaa haasa'u namni hedduun naa hin galu jedha waan jedhu kaachee sababa san barreessee hiika itti dhiyaatu walii fidee barreesse jettee gara loqodaatti yoo dhunne nu cufti loqoduma tokko dubbanna garuu loqoddi kee dhugaa dubbatiisaa fi nuuma ijoolluma gujii keessa dhalateefiyyuu ni ulfaata. An yeroo wayii dhagee jira ijoollee xiqqoo si'i faarfattu isteejii gubbaatti anaani afaan kana xiqqoo nu lufsiis jedhaa namni na gaafata. Ittuma duudhataara jette anin jaaladhe gama kiyyaanii akka malee jaaladha dhugaa dubbatiisaa fi looga gujii ati haasottu looga orjinaal akka dikshineerii illee silaalla baay'ee dhalooti ammaa jirru kuni loqoda gujii yoo beekuu barbaadda warqinee ture faaruu isaa dhagee haga jedhannee nama rikoomendi goonu. Faaruu kee ammoo nami dhagee nami hedduun dhufaa nu gaafataa turan nuutu wal gaafan inni wanni kun maan jedha haga nuutu wal gaafan nu deennee jirra. Maarraa dhufe dandeettii afaanii kun? Dandeettii afaanii yoo jennu afaani ani hin danne isa. So afaan kireeti godhen jiru. Afaan kireeti goone ani afaan duri jiru badiidhoo. Afaan duri jiru ka abbootii ka akaakota ka abuubota badiidhoo malee afaan bocee qota baasee lafa kee jiru. Haa ta'uuti afaan yoo jenne afaan maanummaa malee afaan cubbuuma. Afaan identitii keeti malee afaan cubbuumati. Kun immoo amma namoota hedduun akka beektaa afaan jedhu kun cubbuurraa madde. Gaafa beektaa Genesis 4:11 gaafa luxuu Baabiloonii beektaa biitti ijaarte gaasa afaan dheeramee addaan bahee bacateedhaan. Akka hubantii kiyyaatti afaan kanallee ka baay'eesse namootaa miti. Waaqa. Namooti maan godhan seetu luxuusaa hojjetan qofa. Luxuusaa hojjetan sani waaqi akka beektaa mufiitti warra aalatiisaaf afaan biyyaa bittanneesse addaan baase malee afaan kun addaan nuu bawuti luxuutana hojjannan jenne warra. Yooma luxuutanallee hojjetanu afaan kun akka addaan bawu warri beekee hin jiru. Afaan kun addaan baase waaqa. Lammaffaa warri xuubiisa hojjetiisi warraallee cubbuu hin jedhu matsaaf. Maan jedha seeta. Maqaa keenya yaansina jecha jedhu qofatti cubbuu ta'ee naa waaqi warra kana aalatiisa akka wanni sun hojjetan afaan addaan baase. Amma wanni kun maan ta'e seeta achii ka'ee afaan kuni
baay'atee maanummaa kennaa fi faayidaa guddaa nu oola. Eegi kana ta'e akkuma hangafa sii kaase afaan dadeen jiru afaan uumeen jiru. Afaanuma duri akaakoti abbootii kennite ka abbootiin nuu kennite badii dhoggee kunuunse asiin baase malee afaanii dade marroon jirreefi kun immoo wanni afaanii kuni akka saayinsiitti afaan yoo dhabame liqeeffatuu hin danda'ama jedhama. Afaan jiru fakkeenya amma namni tokko loon sadi qaba jennu namni tokko loon sadi qabaate tokkocha baasee gurgure. Yoo tokkocha baasee gurgure loon isaa lama ta'a loon nama kana. Loon lamaan isaa irratti immoo ammallee alaabaa loon tokkocha bitate loon isaa kun sadi ta'a. Kaleele loon sadi qaba. Sadi keessaa tokkocha gurgure. Addee loon gurguramee kaani ammallee bayee alaabitee loon lamarra sadi godhate. Edo loon sadiin qabusa irratti kaa edon gurgurini bayee edo bitatee jiraate loon isaa meeqa ta'e aseeta. Afurti asila. Kunuunfata jechuun. Kunuunfata jechuun. Kaan gurguraa kaan bitaa kaan gurguraa innaa kaan bita namichi kun yookiin mataa isaa fayyaamu. Jijjiiraman lamfitu. Afaan balleessuu dhoggiisi afaan jiru irratti amma rakkini kennamaan afaan kaan balleessa kaan baran kaa ejjeessa afaan hin du'a hin guddatalle afaan kaan jalaa jeetta kaan immoo baratta kun faayidaa siin qaba. Ka jiru kunuunsite ka dhibii yennaa itti baratte faayidaa guddaa sii qaba. Afaan immoo faayidaa guddaa qaba. Kanaafuu waa afaanii kana laalchisee afaan ani akkuma hangafa siin jedhe afaan bocee lafa keenya jiru. Afaan bocame badii dhoggee bifii tanaa faarulle yennaa tokko tokko immoo waaqi maal naa godha seeti inni naa quuqamase. Afaan kanarra naa quuqamuu hin beeku jecha beektaa yoo man badhitti haasawu jecha naan dhunnetti yoo ambata faaru bada Yesuusii kiyya hin jedhu afaan jajjaba naafita naa quuqamuu hin beeku allee waan kanaan gammada gulatu qama allee waan kana. Kanaafuu afaan ani uumeen jiru afaan dadeen jiru afaan duri jiru badii dhoggee kunuunsee itti jira malee. Kanaaf faaruu waliin si dhufa jechuudha. Naa dhufa eeyyannaa amma faaruu faarsu amma yonnaa faaruu alaabee amma haasaa jirraa miti. Jecha yennaa kana naa dhunnetti yennaa faaruu naa dhufa. Yookaan harki waaqaatu waan kana waliin jira. Keessa jira. Keessa jira. Jibbeen keessa. Harki waaqaallee jira. Harki waaqaallee jiraatu. Kunuu kenna fidande. Dhugaa dubbatiisa. Kunuu kenna fidande. Malee waan dhalootarraa waan maatiirraa fa'a maatiin keenya akkas dubbata waan jettee jiru. Laa afaan maatiiti. Afaan samaa'itii miti beektaa. Afaan abbootiiti kama tureetu isaa fuudhe afaan abbaan kiyya ture. Afaan kam akaakotaati. Ati baduu dhoggite. An baduu dhoggee kunuunse malee afaan dadeen jiru. Baduu mallee maaf identitiire amma nuti Itoophiyaa keessa jirraa beektaa. Iyyannoo ittiin galfanne Itoophiyaatti waaqa Itoophiyaa nu dadiin jennee. Waaqa fedhe wannummaa waaqi siin fedhe duudiini dansa. Addee waaqi sitti kee addee waaqi sitti shuume santi gammaduu qabda malee waaqi maaf gurraacha na tolche. Waaqi maaf akkas na tolche jedhuun qaba. Maal waaqi beeka. Fakkeenya amma nutiin gurraaleen kun beektaa. Amma nafi kiyya beektaa ulfina waaqaaf galata guutaa miti. Ka ala dhalatu hin jiru. Ilaan qabu. Amma ifin fannisu waaqa dhooge. Maaf waaqi beeka. Lafa tanan nu dadiis Itoophiyaa keessa nu dadiis gurraalee nu godhiis tarii immoo ka Amaara godhiis kaan Gedoo godhiis kaan Sidaama tolchiis kaan Gujii tolchiis waaqi beeka. Kana itti boonuu qabna malee tummaa fi teeteennaa jenne ku waaqa wal dhabis. Kanaafuu moggii afaaniitti ennaa gorree afaan baduu dhooge. Afaan kun amma kasamayyee don ta'in afaan faarsee afaan Gujiiti. Afaan abbootiiti afaan kasamayyee dhufee miti. Kasamayyee dhufee miti. Afaan samayyee nuti hin beeknu. Afaan samayyee waa qofa beeku. Na kana baduu dhooge malee afaan dadeen jiru. Kanaaf amma akkuma kana itti fuuftamoo ittuma duudhataa deemtamoo lufsiifataa taree gara duraa. Kitaabi waaqaa waan jedhu si waan baruun beektan jedha. Si waan baruun beektan marroo jedhuufi. Tabaruu waaqaa beeka ani immoo bifuma tanaa yennaa itti deeme guddoo dansa. Amma namooti afaan waaltessii afaan walta karsidha. Afaan walta karsan immoo saayinsiin hin dhooqa. Yoo dhadde liqeeffadheedha malee afaan walta karsan dansa. Afaan walta unkuroon beektaati. Beeku.
afaa walta karsan dansa'a miti hin mi'aawu kanaafuu isa mi'eessiisaa fi isa xiifonsiisaa fi biifatti kenniisaa fi bifuma tanaa yennaa deeme dansa'a abaruu immoo hin beeknu baruun ta'een harka waaqaa sitti. Inni dhugaa namatti tola. Kana sirraa dhaga'uu kiyyaaf akka malee gammadee jira. Gara duraallee akkanuma itti nufuu fi hiikataatuma afaan keenya akka keessa dhalanne lakkisi ka faranjiitu amma barannee haasa'uu jirra. Kana ammoo hiinnee qorannee haasa'uu ni ulfaatu. Kana itti fuufi jabaadhu. Gama kana akka malee namni hedduu ammoo si jaalata. Kana itti nufuuf siin jedhu barbaadna. Ado faaruu keessaa hin baane faaruun jireenya ta'eetii wal qabattu. Waan kana jireenyuma kiyya jechuun seenuma kiyya amma seenaa faaruun kee hedduuni hagi dhaga'e ka ani hin beekne bacaa jira dhugaa dubbatisa garuu haga dhaladhee fakkeenya faaruu olee aansaa maqaa kee kaasetti sani kaasee hin beeka meebii sun ka jalqabaa ta'e ta jidduu hin beeku seenaa achi haga dhufee kaasetti albeema afuraffaa seenaa kitaaba qulqulluu bakka haga nuti ilaan dhagginutti nu faarfatameera jechuu karaa keetiin waa'ee nama du'ee Yesuus kaasee keessumattuu baasaaf bilbaasa Yesuus hojjate sirriitti ibsitee jirta akka malee gama saniini waan guddaa hojjattee jirta bilbaasa Yesuus hojjetanii ala bilbaasa inni jireenya keerratti hojjate exactly kana Yesuus narra hojjate jettee seenaa jireenya keetiitiin faaruun baateen jirti. Hin jirtillee garuu Phaawulos waan jedhu ka dubbatu akka jecha waaqaatti dubbatuuti jedha. Namni dubbatu akka qoonqoo waaqaatti akka qoonqoo waaqaa isa ajajjetti bifii saniin dubbatuuti jedha. Yoo kana ka faarsullee akka qoonqoo waaqaatti faarsuuti jedha. Nuti baay'inaan faarsuu kamallee moggi lallabaatillee moggi faarsaatillee jireenya keenya faarsuun hagas mara faayidaa guddaa qaba. Jireenya keenya lallabuun hagas guddaa faayidaa guddaa qaba. Jireenya keenya raaguun faayidaa guddaa qaba. Jireenyi nuti lallabuu malle Iyesuusiif Iyesuus tokkocha qofa. Akkuma teette faaruu hedduun faaruu an faarse keessa waaqni akka inni faaruu an faarfadhe keessa baay'inni isa harki guddaan Iyesuus Iyesuus kana maqaa dhootti. Maan jennaan Iyesuus waaqa eegatee isa faarsuun dirqama ta'e. Yoo kana jennu immoo waan kiyyalle tuttuquu dhabeen jiruu jechuu miti. Waan kiyya immoo akkamiin tuqe seeta. Daawiti waan jedhu seera keetiin barsiisiisaaf seera keetiin barsiisiisaaf rakkinni ati na rakkitte rakkisiisi ati na rakkitte dansaa naa ooleedha. Sila rakkinni dansaa miti. Wanni rakkina jedhan kuni maqaa isaatu sila dansaa miti. Amma immoo Daawiti waan jedhu jireenya jechuun seera keetiin barsiisiisaaf rakkisiisi ati na rakkitte dansaa naa ooleedha. Rakkisiisi seexanii na rakkise hin jedhu. Nuti ennaa bacaa yoo mataalee nu bu'aa waafate seexana jenna. Wanni seexanii bacaa beekta gas maraa miti. Waaqni guddoo si cinqa. Injirti faaruu akkasiillee faaruun jireenya kiyya waliin deemtu ko'oommadhee rakkadhee seexanii na rakkisee miti. Waaqinu waaqummaanu na rakkisee na ko'oonsee obboleessi keenya Mesfiin guutuu gizee tokko waan jedhe haga tajaajila wangeelaa kana dhufee rakkinaaf rakkina dhaba wal bira qabee yoo laale rakkina caalaa jedha. Tiyyaan akkuma san fakkaatti. Akkuma san fakkaatti. Akkuma wangeela keessa dhagginillee silaa rakkinni hin jiru, ko'uun hin jirtu, dhiphinni hin jiru, dhidhinni hin jiru, hin daartanuu, hin beelottanuu hin jedhu kitaaba waaqa, hin jettu dubbii waaqa keessaa isin qarqaara jette maal. Kanaafuu baay'inaan faaruu an faarsu ulfinma waaqaa dubbatti. Ulfinma waaqaa dubbatti. Akka hangafatuu baantu Yesuus du'aa kaasee inni nuu ifiifu du'aa ka'ee beektaa du'aa kaasee isaan dura ifii du'aa ka'ee ifii du'aa ka'ee nullee du'aa kaase. Du'aa kaasee naafa diriirsee bal'aa ila banee rakkattoota rakkoo baasee jetti mata dureen faaruu tiyyaa baay'inaan Yesuus maayinti tiyyaalee xiqqaattu keessaa dhabanteen jirtu jecha fedheeti. Sila ado isanu hinte mudannoo yeroo sansi mudate ado dhageenne. Jecha moggii tiyya yoo sitti bara tokko
amma tana jedhiisaa fi tan dubbatanii tan lakkisanii waan waaqi nuu tolche. Ka waaqi na tolchee fi ka waaqi naa tolchelle baay'ee. Waaqi tokko akkuma namootaan hedduun jedhanutti wosi tolchee wosii tolchaa jedhan. An dubbii saniin fudhadha. Wosi tolcha wosii tolcha. Yooma wosii tolchu sanuu waaqi kaayoo qaba. Yoo wosii tolchelle yoo wosii tolchelle waaqi kaayoo qaba. Kanaafuu muudannoo atama yoo tanaafi bara ta'een qaabadha. Fakkeenya amma namni tokko yoo gadhaa beela'e saatii yeroo beela'e sanatti waa nyaatu mala. Amma hangafalle nyaanneerra galgaltiin geennaan gadhaan beela nyaata fedha. Amma namni galgala nyaata fedhu yoo lakki torbaan tokko yookiin ji'a malee nyaatu fedhe namichi kun hin miidha. Isa amma galgala areerti eegatu, isa galgala dhiyaanaa eegatu, isa galgala nyaataa eegatu lakki ataadha kunoo bakka waan nyaataatu irraa baay'ee dedhi. Salootiin godhin torbaanti malee ji'a malee naggattu yennaa isaan jedhane hin jajjabaatti. Wana muddanii ko'oommadhee sila wani na mudde kuni waan torbaanti. Bulii tokko lamatti waan na fooyya'uu maletti waggaa 4 narraa dhaqe. Waggaa 4. Waan kana seexanaan narraa hidhee kan jenne seexanalee fi biraa dhabe. Ana hidhee kan jenne ani hidhu if hin balleessu namni if hin balleessu namni if ejjeessu. Nama hidhee kan jenne namallee fi biraa dhabe. Mahaan godhe seetaa jilbaat deebi. Jilbaat deebi. Laamaat deebi. Iyyaat deebi. Bu'aat deebi. Yoo tokko immoo boo kanal isi waaqan na boo seexanan na boochisaara yoo jedhe akkuma hangafa siin jedhe seexanillee adaala kanaan jira. Namillee adaala kanaan jira. Ana ifi boochise kan jenne abbaa ifi hin boochisu. Akkuma mammaas jedhu abbaa ifi tissee barbadaa oolchu agalaan kaani. Allee waan kana biraan jiru. Wanni kun harka waaqaa ka ta'e beekee jilbaat deebi'e jennaan maal naa godhe seeta waaqa waggaa dheeraan duuba ergantuu gubbaa gannaa basse. Nama beektaa ergantuu nama loltu dhiisi namummaan beektaa nama dura dhaabbate namummaan jabaalle gaafa si rogeeyyu ati beektaan qaxxaamurtaa waan san. Nama naa tuffate ergantuu gubbaa naa ergee waaqi rakkina san jalaa na baasee jennaani jilbeeffadhee laamee faaru jettu faarsa. Guyyaa rakkooti yaasiyan guyyaan sun anaa guyyaa dukkanaa. Guyyaa bada. Guyyaa wadaroo halchan. Ifleenxisiisaa. Murteeffadhellee maa ana callaa uumateera waaqi guute abbaa ijoollee hedduu qaba. Maan maa yoo faarsaa ta'e yoo an du'e qaba meeqa ergantuun faarsitii moti waaqaaf. Gaafa nuti faaruu lakkina da waaqi hiyyoommata. Ergantuun maa hojii gatiitii tana. Kanaaf murteeffadhee anaa jiru tangafan siin jedhe abba allee hin jenne na dhaqqabe. Ameen. Hallelujah. Ameen. Na dhaqqabe. Gaafa kana yoona dhaqqabbiisaatiin duuba faaruun tun naa dhufte. Jilbeeffadheeti laame guyyaa rakkooti yaasiyaa. Dheedhee irraa fagaadha hogaa biyya kilaasa cufadhee ijoollee natti hin seentu hin beetti. Hin seentu ijoolleen. Babbaan kadhaa jira itti hin seentu. Haati manaafa san caala. Na kabajanii waaqi isaan kabaju. Dheedhee irraa fagaadha hogaa biyya hoga'aa fi amma yennaan tuniif hogaa waliin hin deema. Amma addeen tuni addee tasgabbiiti, addee ititaati, addee imimmaaniiti, addee bu'aati. Malee addee hogaa waan hin teeneef dheedhee irraa fagaadhe hogaa biyyi hogitti. Hogaa biyya addee nama hin jirretti kophaa kiyya. Faaruun jettu dhutte waaqi na dhaqqabe. Ameen. Waaqi na dhaqqabe. Hari'aa jaalaltii jechuun tana obboleessi guddaan si tiruun dansaan si jedhee gaafa kana faarsa. Waaqi yesoon tiru. Gaaffii ta'e hangafaa yoo duubas deebisuu naaf hin ta'ini inni maan sii ta'a dubbii jettuuf tiruu kiyya. Reebee na dhaqqabee rakkina san jalaa na baase. Ku amma faaruun naa dhutte. Baay'inaa akkuma hangafa sii kaase faaruun an faarfadhu ulfina Yesuusiinti. Tanallee keessa ulfina isaatti jira. Ko'uun na dhaqqabdu malee sababa ko'uu sanii jilbeeffadhee waaqa yaamuuti malee tullee ulfinnuma isaa hinti tullee
hunduma isaa hinti. Hunduma isaa harkuma isaa agarsiisti. Kanaafuu wanni akkana dhaqqabee hin jirti faaruu akkasii baay'attu mootu tun hin baay'atu. Faarfannaa sa'adamma faarfannee hin danda'amu. Wayyuu Holistic Media. Hallelujah. Jilbe fadhe tilame guyyaa rakkootiyaa si'ame yedda irraa fagaadde hogaa biyyaa addee nami hin jirretti kophaa kiyyaa tuffattee hin tarre ana jaalaltii jechuun tana. Jilbe fadhe tilame gaafa rakkootiyaa si'ame yedda irraa fagaadde hogaa biyyaa addee nami hin jirretti qofiitiyyaa tuffattee hin tarre ana jaalaltii jechuun tana. Ibboo asii achi yaatee dhuttee hiitee tarkaanfachuu ana kutte diqquma ka hin fannifamini fannoo barreeffadhee kennadhe sitti iyyannoo qayyootaa fi hurrii urte ergan turree buutii yadhutte. Jilbeeffadhee tilaamee guyyaa rakkootiyaa si'ame. Yedda irraa fagaadde hogaa biyyaa addee nami hin jirretti kophaa kiyyaa tuffattee hin tarre ana jaalaltii jechuun tanaa. Hin caddii ta'ani eegadhe midde gaaffii hedduun narraa ka'uu didde. Hecha dattenatti danaa mixaa alle maqaa keetiin gaafuu xixaa jaala caaltu itittuu mi'i obboleessi dansaansi. Jaala caaltu itittuu mi'i tiruu dansaansi. Jilbe fadhe tilame guyyaa rakkootiyaa si'ame yedda irraa fagaadhe hogaa biyyaa addee nami hin jirretti kophaa kiyyaa tuffattee hin tarre ana jaalaltii jechuun tanaa. Lapheeti yaadoo si eegadhu turtii teetiin na dhaqqadde qadhu yabaa bulaa adoo dhiituu hirbaa murteeffadhee eseene gosee jilbaa guutte anaaf okkoteen tiyya ulfaadhu godee kiyya. Guutte anaaf waa baantiyya ulfaadhu waaqa kiyya. Jilbe fadhe tilame guyyaa rakkootiyaa si'ame yedda irraa fagaadhe hogaa biyyaa addee nami hin jirretti kophaa kiyyaa tuffattee hin tarre ana jaalaltii jechuun tanaa. Kattattee keessa ejjataa cabbi tarkaanfachuu na dhoogite tarbi fuxoo bawaa dhabee seenee dargu midhadhee waan midhadhe san hin dhaggu guyyaa dhabaa ka'an itti iyyuu jaalawuu addaa hiyyuu.
jilbii fadheeti laamee guyyaa rakkootii yaasiyaame dheedha irraa fagaadhe hogaa biyyaa addee nami hin jirretti kophaa kiyyaa tuffattee intarre ana jaalaltii jechuun tanaa. Golla makiyya sitti haasaye gadhaaf hange falfaltichi isii tanaan sange galmee durriisichi anaa muddee cufuu calla'amuti isuu guddee gaafa nyaaphitti yoo hafee maqaa keeti waan madhee hafee. Gaafa nyaaphitti yoo hafee maqaa keetti irkadhee hafee. Jilbii fadheeti laame guyyaa rakkootii yaasiyaame dheedha irraa fagaadhe hogaa biyyaa addee nami hin jirretti kophaa kiyya tuffattee intarre ana jaalaltii jechuun tana diqattee intarre ana jaalaltii jechuun tana tuffattee intarre ana jaalaltii jechuun tana diqattee intarre ana jaalaltii jechuun tana. Wayyuu Holistic Media.